እንኳን ለምንድነው እሱን መያዝ እሱን መንከባከብ ለምንድነው የሚከብድሽ? ለምንድነው አሁን የምታስደብሪው? ለምንድነው ልጁ ጭንቀት እንዲሰማው የምታደርጊው? ከዛ ባለፈ ደግሞ አሁን ነገሮች ተስተካክሏል ተብሎ ሁሉ ነገር ከተፈታ በኋላ አሁንም የኔን ስም አንስቶ ከእሱ ጋር መረባበሽ እሱ እንዲጨነቅ ለምን ታደርጊዋለሽ? ወይ ለእኔ ልቀቂልኝ እና እንዴት ክብር እንደሆነ እንዴት ወንድ ልጅ እንደሚከበር እንዴት ለወንድ ልጅ ፍቅር እንደሚሰጥ በቃ ልንከባከበው። እኔ በዚህ ልክ እንደዚህ እንደሚያንገበግብሽ አልገመትኩም ነበር። ይኸውልሽ ዘው ብለሽ የመግባት ስልጣን የለሽ። እሺ ይሄ የተከበረ የእናቴ አባቴ ቤት ነው። ሰምተሽኛል አይደለ? እንደ አመጣልሽ ስነስርዓት ሩታ አታብዡ። አሁን ስነስርዓት እንደ አመጣልሽ ትወልድና ቁጭ ባትል ደግሞ እኔም ደግሞ አሳይሽ ነበረ። አዎ ሁሌ በሰነዘር አይደለም እጅ መሰንዘር ለምዶብሻል አውቃለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما حركفوني أكيم جرت النجا قبضني ندينا تسلام ناتشو الله شو ألين عند لما دمت تنال إجا كمارجتني سفود كم بركنا نما قد سيسر ربي حرم الله نيكا كنيشين جشاجر تروتاتيني أبرشين ناقد إيسيتي أكتي ها أبا منا هنكبكبني ستين أجرسيسا جتاجرتي عجائبة قدي مال جت ماتي شيء روتانيجا أكون بيتني ماتي برتي دوم سام ماتي برجرتي درسي differenti شيء جتشودا differenti شيء of قدبوسو شيء of تكيسو شيء ماتي روتا دته أبا مناكي gadi dhiisiiti ana tuusitti agarsiisa akkatti abbaa manaa qabatanii jette maal jettu mee naman gaddisiisu safuu yaa rabbi maal nu agarsiistaati dhugaa rabbi jechi hanzuuraa kee jiru dargaggeessuma qixxalamaan jirta maaltu abrishitti si hidheenna dhibenaatiin abrish nama tidaarii qabee jiru warri tidaariin qabanni akka kee zalzaalonni iyyuu zuuraa kee guutanii inni tojjiniin dhaabattu kunoo masi kababee jiru karaa afurii moo gara shanii dargaggeessannatti yeroo hunda wajjiniin asiifachi jettu jechuudha. Isaan dhiira miti maal abrish malee hin jiru abbaa tidaarii malee abbaa mucaa malee hin jiru wallahi baay'ee tokko nama dhibaa waan isheen hojjechaa jirtu. Jireenya keessa ba'ee jette kanaan duraa jechuudha. Jireenya keessa ba'eeraa jettee kuma ishee gisee namni bayi jedhee ishee gaafatu hin diddee jechuudha. Deebitee immoo ofan ajjeesaa kororosiin dhugaa hin jiraadhu addunyaa kanarraa hin barbaadu jette. Warruma kororosii kana maal jedhama kororosii jedhamu itti afaan arabaati kororosiidha yaa rabbi barakina xaxxaalloo mootaaloo abrish inni alፈልግም abrish ከኔክ መራቁ አልፈልግም አለች አካኪ አዘረፋ አለች በፊት ማለት ነው። ውሸት ነው እንጂ ከህይወታችሁ አላወጣሽም። ከወጣሽ ለምንድን ነው የምትመላለሱ እንዳለችው ሩታ ማለት ነው። ለምንድን ነው namtokko idde jireenya keessan keessa bayeesin hin jedhee maaliif jireenya keessan keessatti 3-4 deeba ammati balbala maatii isheetti gizee meeqa deebite idde jireenya lamaan jidduu jara lamaan jidduuti baate maaltu si barbaachise wajjumaan dhaabattee haasa'u deemeti bakka carra aankee hixaa kee barbaaddadhu maaliif tidaarii jaraa ilmaan jaraa akka addaa qobaatti guddatan maaliif si barbaachise abrishitti immoo abrish malee jiru moo irri ما هي ربي سيئة موسينا برشين إسمالي الدنيا كنا الدنيا نتفكاتو جت إسمالي لفن أرجو جت إسمالي الجدين إلى لول سماي جت إنا لله وإنا إليه راجعون ما لبو سكني جت إمالي ما لا تفتك إسونا كنا ما لك كنا فركسيسون أوتو نما أوف كبجوتي الربك كنا الرب سمتكن xiqqaan gadi fuudhee akka ganamni misaa namaa guyyaan qursii ganamni suphii qursii namaa guyyaan misaa galgala iraatii namaan taatu jechuudhaati. Otoo nama of kabajute of kabaji dubartiin ilaame of kabajni ko guddina malee xiqqina miti ko of kabajanii qoftonni jedhanii yoo jiraatani hin dhiirri nimne ko ati dhiira abdee miti ammati
maaltu nama bultii qabu nama ilmoo godhate ilmoo isaa malee akka ilmoo isaa isheenis ilmoo abbaa malee akka guddistu maaliif barbaaddaati? Baay'ee jetti miti edde baatee maaltu si malallasee 99 maal fuutaree wal arguu irraayyuu isheen barbaaddu ruutaan kan barbaaddu jimilaamatti abrishiif isheen akkuma walumaanuu bilbiluma walirraati bilookii godhani kan isheen barbaaddu akka yaada ruutaatti jechuudha. Intalli immoo daqiiqaan geessu abrishiin raachisittee jechuudha. Waamte garatti argitu dhabdi. Waamte akkasaan wal lolan barbaaddi. Biratti argamte akkasaan walitti wal nyaatan barbaaddi. Amma hin gaddi mikinaan ruutaan warqii illee ishee bite jettee diidaa jirtuufi barkinaan dhugee of ajjeessa wanti isheen jettee gooddanyoonni egaa akkuma jirtu akkuma saree duuba yaadu aqaneechi irratti maal taate inni barrii qollofatte maal akkas taate maaloo taate aqee abrishiin gizee argettu eela inuma maraatte jechuudha gizee inni aqee maal taate jenna ati narraa deemtensee narraa fagaattensee siin dhabeenidha siin akkas ta'e maali akka kanaa ubbuusuun maali akka kanaa dubartiin ofirra akkasiisuun maaliif barbaachise? Harrakoo akana ofirra akkasiistee zalazzalamtee qammaatee yoo har'a ruutaarraa abrishiin fudhatteeyyuu karaan hankee guyyaa akkatti ruutaan boosse kana guyyaan atillee dhufee ittiin boossutu jiraan hin dagatiin kana harkuma deebisa saayitii kana jechi nama otoo hin ta'in himimmaan namaayuu jechuudha biddiriin ilaa akiraa bichaa miti amma addunyaa irrattuu hin jiraa baa'uu jalqabeera waan baay'ee nama argama. Kanaafu har'a ruutaan boossellee har'a ruutaa cannaxxellee jechuudha guyyaan ufii kee taraan dabareessi ga'ee itti boossu sii dhufan ta'ee fi akka kanaa dhiira qamma uufin fiigina otoo dhiirri leexaan hamma tidaarii hin qabne lafa jiru isa tidaarii qabu isa bultii qabu maaliif barbaaddi dubartiin hanna ibeessa kanaadha wallaahi bakkuma fe'ettu maaliifi nama gaddisiisa dhugaa rabbii wallaahi amma bultii qabdi ijoollee jiriin ooltu qusuriin qabani gooddanyoonni jechuudha maal isaan dhiira miti. Kanaafuu isheen kana argiteeti ruutaanii isa malee jireenyi hin qabu inni narraa deemnaan akkasin taasa isheen jette argiteeti inni isheen ittuu aarte deebitee nagaa buustee kaatee inni isheen danfitee jechuudha. Sobdee afaaniin jireenya isaanii keessa bahee jetti malee akkatti abrishiin argitee ruutaan immoo wasana aartee akka isheen addaamaa walirra citanii barbaaddi isheen amma isaan gana seerarra jiru miti seera bira jira amma isaan addaan ba'uun isaanii jechuudha jidduutti deessee malee ani isheen barbaaddu harmellaan amma quxurii abrishiin bira geesse argattutti akka usaanyee wasantutu ruutaan barbaaddi saayitii sana isheen abrishiin mulutti harka keessa gashachuufi jechuudha ammayyuu garuu mulutti harka keessa gashachuu barbaaddi maal jettee deemtee mana maatii ishee dirasii deemtee akka naa gadhiisii eddee hanqaba qabachuu dadhabdee abbaa manaa kee naa gadhiisiiti sittiin agarsiisa jette maa kanarra maal jettu kanarra hurdetiin jira hurdetuun kana caalu maaltu jira maatii dirasii deemtee maatii ishee dirasii deemtee maali abrishiin baattee deemti miti bari maataatti ruutaan abrishiisuma bilbilte saatii quxuriitiin ati argachaa ooltu malee ruutaan mataatti baattee adeemaan jirtu abrishiitiin wallaahi akkanaaf rakkisiistee akkana of xiqqeessite ufuma keefu jireenya siif hin ta'u jechuudha rikkaashii guyyaan tokkon ufaatis guyyaa si ga'u inni ruutaa ga'e guyyaatti si ga'u jira siinis. Ijoollee baay'ee sitti aada ijoolleen dura akkasuma abrishiin jaallatanii dhiisanillee hin jiru guyyaa ati harkasaa keessa galtu akkasuma isaanillee akkuma ruutaa gootu kana duubarra dhufanii si godhanii eeggadhu guyyaa sanaa jechuudha sitti aadataayuu jiru nuti ruutaaf jenneeti malee siin jechaa jiru guyyaa sana himimmaan ruutaan darbattaan inshaallah eeggadhu kan nama miidhamiinaaf handaangaa namatti darbee guyyaa tokko daangaanis itti darbamuu dhabamu hundinuu dabaree qaba malee. Kanaafuu ofirra kasiistee dubartootallee hin jiru dubartiin gaariin hammaqaa eeggatan han of kabajanii jiraatan. Jireenya isaanii darajaa gaarii akka gaanii of kabajanii jiraatan jiru yoo ta'eef walitti dubartoota arrabsiisin galabaa akka kee otoo hin ta'in jiruuni. Han of maqaa abbaa isaanii eeggatan han guddisamanii han qoxoxamanii guddatanii ijoollee baay'eetu jirti yoo ta'eef walitti maqaa waamama dubartii yoo jedhan. Han akka kee kana zalzaala humnaanii dubartii dhiira namarraa fudhadha han jettu
ani suma kanan argin humnaan mana dirasii deemte mana ishee maatii ishee dirasii deemte naa gadhiisii sittin agarsiise jechuun kee difretii arrabnillee to'aa geessatee arrabaa geessa to'aa geessatee arrabate akkatiin nageenya qaatan argeeti akkatiin naman taane akkatiin fayyanne akkatiin namni gizee akka kanaas jedhee waan hin taane kana sirra naqee akka kana si godhu kana otoo sitti dhagaamate tu namummaan kee sitti dhagaamate ati qaata deebitee iifatama jettee sassaabbattee ufa dabdee jechuudha. Iifatama balleesseera jettee jechuudha. Ammayyuu hancaalu hojjetaa jirta. Amma immoo hambaase akka isheen eeggadda mucaa sitti agarsiisu jettee barriitti cuftemne akka kana barbaadda ati. Akka mucaan illee abbaa malee guddatoo barbaadaa jirta jechuudha. Kanaaf sagal deddeebitee dubbii ibidda qaqqabsiista deemte dhugaa dubbachuuf. እንደዛ ደግሞ የምታደርገኝ ሰው አይደለሁም። ቤትሽ መጥቼ እንደዛ የምታደርገኝ ሰው አይደለሽም። በቃሽ። ይኸውልህ ልንገርህ ነማ እንደሱ የታገስኩት ሰው የለም። እንዲህ ላንጠባጥብሽ ይችላል። አንጠባጥብሽ ይችላል። ተው ላኪሳ ዋና ከሲቲ Egaa ruutan maalajiin ani fiddee dhuftee jettu habeel moo eenyu jedhan kana maalajii ani hojjechu goddanyaan isheellee goddanyoonni wajjin jiran kun bakkuma isheen geessi jette geessu. አይደለም የምልሽ አይደለም የሆነ ታይም ወደ እኔ ከተመለሰ ወይ በቃ ተመለሰ አጣሁት ምናምን ብለሽ የተንገበገብሽ ያንን ስሜት ነው ፊትሽ ላይ ያየው ያለውት ገባሽ? ዴቪራ ጀቴ ነገር ላም ነው ማዝ ነው ኖ አይ እኔ እንደዚህ በእንደዚህ ልክ ለመሆን ሲጀመር ወይ ባለፈው እኮ እና ቤል ነግረውኝ ነበር ራስሽን ሁላ ልታጠፊ ደርሰሽ ነበር አሉ። አው ምንም መረጃ ትክክለኛ መረጃ የለሽም። በጣም ይቅርታ እኔ ወይኔ ጉዴ ሙዲት ቀበቴ ጅርቲ ወላሂ ምንም መረጃ የለሽም። አሁን እያወራሁሽ ኖ አይ ከነሱ በላይ የምትቀርቡ ሰው የለም፣ ከነሱ በላይ ምስጥረኛ የለም። ሲጀመር ሲያመጡሽም ሲያስገቡሽም የነበሩት እነሱ ናቸው። ከነሱ ምንም ይደበቅ ጎደኛው ታንጀቻ ጀርቲ ጋር ሳንተ ሲቪዳ ሳንተ ሲጋሻ እሱን ሲመጣ ብዬ መቀበሌ ሳጋና ያጠፋሁት አም ሶሪ በጣም ተጎድተሻል። ኦዮ ሰኒ ጉዳት አይደለም ትችጋር ሙዲ አክቢት ቀበቴ መቃረም ጉዳቴ መርጬ የሱን ደስታ መርጬ ያው ህይወታችሁን ኑሩ ባልኩበት ታይም ላይ ከመሬት ተነስተሽ እኔን ስም ማንሳት አይ እንደዛ ባለፈ አሁንም እንዲደብረው ለምን ታደርጊያለሽ? እዚህ ድረስ የመጣሽው ሬት እያለሽ እያንገበገበሽ መሆኑን ስላየው በቃ አለ አይደለ አሳዘንሽ። ምንድነው ያንገበገበኝ? አንገበገብሽ እንጂ በጣም አንደኛው እሱ አንገበገብሽ የታጅርቴን ወንተኒ ነብረ ዱፌ ሰኒ አኒ barri bane walgashee fi seen gabagabee tokko ta'an jetteeti innati kororri barakiina liqimsee dhugeen of ajjeesa jettee fi kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Warri abbaa manaa qabdanii qayeesha qaba qontotaatii dubbiin badee jiran totee fi fiigdee dhuftee zallalte fiigdee dhufteeti jireenya kee keessaan ba'uu ani barakiina dhugaa jette akkatti deemu akkatti dhiisuun qabu wayyoo dhugaatti fakkaate duuti laata jedhee wanta ta'uufi qayeeshaa qaba otoo sin harkaan bayinii qontotaatii qabadhaa ilaasumaan amma viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaati jaarsa keessanii qayeeshaa qabadha. Wanni akkas gamaa gamana ilaalu eessa laalta jedha taa'ii gadi jedha dhugaa rabbii sinitti maali dubartoonni maraattee jirti wanta ta'eefi kan isheen barbaaddu isa jireenya isa bultii qabu malee isa bultiin qabne laaxxee akka isheen barbaaddu jechuudha. Isa bultii qabu isa daarii qabu malee waan isaan beeku ani Itoophiyaa keessatti amma faashiniin isaa kan abbayeera wanta ta'eefi of eeggadha warri jaarsa qabdan jaarsa keessan qayeeshaati. Tapha godhaa qaba hin gadhiisina qaldiitti akka qaldiitti kun akka kanaatti humnaatiin qeemaatiin illee deemtee abbaa manaa kee gadhiisii sittiin agarsiisattee itti dhaadatti kun balbala ofiitti illee balbala qee abbaa ofiitti illee inni iddee argetti waamtee